Gareen Saatanaa jedhamuu fi magaalaa Dirree Dhawaa shoror keessaa jiru leellistoota sirna durii jijjiiramaa dhiigaan dhufe gufachiisuuf carraaqanidha jedhame. Jiraattonni kunniin humni kora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaa addatti dhalattoota Oromoorraa miidhaa dhaqqabsiisaa akka jirus OMN itti himaniiru. Mootummaan rakkoo magaalaa Dirree Dhawaa furuu akka qabuufis gaafataniiru. Odii Muusaa bal'inaa isinitti hima. Gareen Saatanaa jedhamuufim magaalaa Dirree Dhawaa jeeqaa jiru leellistoota sirna durii jijjiirama dhiigaan dhufe gufachiisuu barbaaduufim tuuta saba Amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye jedhan jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaadasaanii kennan. Jijjiirama amma dhufe kana warra fudhachuu dadhabuun fakkaata warri magaalaa tana shoror keessa jiru. Nuti mootummaa jettan malee mootummaan asitti isin qaxxartanii biyya eeguu jirtu. Warrummaan rabshaan khaasu jiru isaanuma. Ummata federaala jaaniin kan kajoollee teenya tumuu jiru, kajoollee teenya hidhuu jiru, horii namaa saamuu jiru isaan. Jijjiiramni amma dhufe kun Oromoo bichaaf hin dhufne. Jijjiiramni amma dhufe kun sabaa sablammoota hundaaf dhufe. Jijjiirama kana nu fudhachuu dadhaban isaan nuti firraa dhorkuu dadhabneeti miti. Walumaa galatti ilaalchi isaanii ilaalcha hin taane ilaalcha boodatti afaadha ilaalcha dura afaan takka amantii takka biyya sabaa sablammoonni hedduun keessa jiran kana afaan takka amantii takka godhuun yeroo ammaa kana keessatti hin danda'amu. Ilaalchi isaanii ilaalcha boodatti afaa waan ta'eef ganaafillee galman goofiin jaa. Ilaalcha uummata keenya gabrummaa deebisuuti ilaalcha guutumaa guutuutu shoora kuma barbaadu bas hattoota hashlaboota biyyattii laaquu barbaadanii jijjiirama kanarraa gufuu ta'uu barbaadan. Kuni ummata yoo irraa hatattamaan tarkaanfii irratti fudhanne ummata waliin buusanii ummanni kun ummata hattoota malee Amaarallee bakka bu'an nama bakka bu'an illee qaban hashlabboota karaa irraati. Humni kora bittinneessaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatis miidhaa addaa ummata Oromoo magaalattii keessa jiraatan irraan gahaa akka jiru jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa ni dubbatu. Tizalaalam alam khatuma Oromo khahida Oromo khachafaqa Oromo khasama Oromo maaliif taa'ul maaliif taa mirgi keenya neegamu zalaalam. Dirree Dhawaa keessa nageenyi ni jira jechuudhaaf nuti ijoolleen Dirree Dhawaadhaa keessaafuu hanqa qafiiraa fi ammistanya roorroo addaa takkaan nurra deema. Nuti ijoollee Oromoorraa roorroo nu deemu jirtu nama dhahaa haruu miti admaa battanaa jaan. Isaan karoora wali baafatanii eeriyaa hanga magaalaa hanga bika baankii fi hanga dukkaanni jiru kanarratti waa kaasanii firiin kudhan dhahaa darbaatii firiin 30 waa zarafuurra jiran. Korobattannee isaa jaan kanneen nurraatu jira. Silaa nu jidduu baanii cufa hirabbeeyyina qaceellotti firraa dhorkuu dandeenya. Nuti humna guddaa humna bal'aa jenneeti suuta qusannee suuta irraa dhaabbachuu jirra malee silaa nu jidduu baanii ijoolleen firraa dhorkiti. Nu jidduu seenaniiti ijoollee teenya tumanii ta isaanii tatumamtu ta hidhamtu hin agarre. Teenya tatumamtu ta hidhamtu dhumne baqachaa ooluu dadhabne namni nutumaa ooluu dadhabne ijoolleen teenya karaatii dhabde nuti mirgi keenya takkaa eeggameen beeku ilmaan keenya mirgi isaanii eeggameen beeku ka hidhame waasii 8,900 baasna dadhabannee jirra arrallee borullee haa nu dirmatan bakka jirani rabbii jecha nu dirmadhaa. Mootummaan namoota adda durummaan magaalaa Dirree Dhawaa shoror keessaa jiran irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka qabus jiraattonni magaalattii gaafataniiti jiru. Mootummaan waan kana keessa gabbu'ee namoota dura bu'ummaadhaan waan akkanaa gaggeessan hunda qoratee takka takkatti seeraaf dhiyeessuu qaba. Caljee yeroonii fi hawaasni dhumu eega namni du'ee lubbuun namaa baddee qabeenyi badee booda nageenya tasgabbeessina jee deemuu osoo hin taane osoo ni fi rakkoon san hin uumamne dura qoratee magaalaa hunda keessatti nama godhatee namoota kana seeraaf dhiyeessuu qabaan jaalna. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef